Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Shinnigaa Broadcasting Service. Kun sagantaa keenya shoora dubartootaati. Sagantaa keenya shoora dubartootaa kanaan fayyaa faaya dubartootaa fi akkasumas dhimmoota biroo kan dubartootaan wal qabatan kan itti isiniif dhiyeessinudha. Sagantaa kana qopheessuun kan isin faana turu ani Rahmat Siraaj akkasumas ogeessi kaameraa Baayisaa Turaan waliin jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya shoora dubartootaa har'aatiin dhimma dubartii gaa'elaa aadaa Oromoo Booranaatti akkamiin ilaalama kan jedhu waa muraasa ilaalla. Gaa'elli dhaabbata yookaan instituushinii bu'uura hawaasa tokkoo kan namoonni lama karaa seeraan aadaa fi yookaan karaa amantiidhaan itti dhaabbatamudha. Gaa'elli sababiiwwan adda addaatiif ijaaramuu mala. Fakkeenyaaf sababii jaalala cimdiiwwan waliif qabaniin, qofummaa keessaa ba'uuf, fedhii maatii uummachuuf, rakkoo faayinaansiitiin, sadarkaa hawaasaa yookaan waan amantaan gaafatu guutuuf gaa'elli dhaabbatuu mala. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko ammoo waliigalteen abbaa warraa fi haadha warraa gidduutti dhibee yeroo gaa'elli diigamus jira. Kanaanis wal qabatee yeroo hedduu dubartoonni mana abbaa warraa isaanii dhiisanii ba'u. Haa ta'u malee aadaa Oromoo Booranaa kana ni dhorka. Waa'ee gaa'ela diiguu aadaan Oromoo Booranaa maal jedha laata? Abbaan gadaa Booranaa kuraa jaarsoo aadaa keessatti dhiirsaa fi niitiin wal dhabnaan wal hanqatu malee dubartiin adda baatee tan nama biraa hin taatu jedhan. Kanaafis sababii yoo himan sababni isaa dubartiin tokkicha heerumte takka kan dhiirsa qofaa osoo hin taane tan gosaati jedhamti. Haa ta'u malee dhiheenya keessa namoonni aadarra tarkaanfachuun dhimma isaanii osoo jaarsoliin hin mari'atin gama seeraatiin gaa'ela isaanii isa sirreeffamuu danda'u diiguu himan. Biratti dhiirsaa fi niitiin wal dhabuun gaa'ela hiikuuf mana murtii wal geessanii mana murtiittis gargar kutee adda baasee baay'eetu jira. Haa ta'u malee sirna gadaa keessatti dhiirsaa fi niitii mana murtiitti wal geessuun aadaa malee ta'u gumii gaayyoo yookaan walga'ii olaanaa abbootii gadaa fi uummataa murtaa'uu kan himan kuraa jaarsoo waan gosti hin dhagahin mana murtiitti geessuun dhoorkaadha jedhan. Aadaa Booranaa keessatti namni mana murtii nama geesse nama nyaaphatti yookaan diinatti nama geesse tokko waan ta'eef akka nyaaphatti ilaalama. Kanaaf akka malee dhorkama jedhan. Aadaa teenya keessatti dubartoonni kabajaa guddaa qabu. Kanaaf dhimmi ishee akka gaariitti ilaalama. Yoo dhiirsi ishee hammaates miidhaa irraan ga'e isatu manaa baha malee isheen achuma jiraatti. Horii isaa qoodanii fi abbaa feetu waliin jiraachuu dandeetti jedhan jaarsi argaa dhageettii borbor bulees. Dubartiin hundumtuu mirga kana qabdii kan jedhu gaafida. Dubartiin erga heerumtee ilmaa fi intala deessee jennaan gosatti dabalamtee warra taatee yookaan laagochee jedhamti aadaa Oromoo Booranaa keessatti. Kanaaf yoo wal dhibeen uumamu gosti teettee dhimma isaanii ilaaltee waan salphaa taanaan araaraan xumurti. Dhimmi isaanii ulfaataa yoo ta'e immoo horii yookaan qabeenyi qoodamee fi olmaa ishee keessa jiraatti malee gosa biraatti jijjiiramu yookaan nama biraa fuudhuu hin taatu jedhan. Isaan wal hanqatanii horii qoodatan malee dubartiin sun ammallee maqaa fi gosaan illee kan dhiirsaan beekamti. Yoo tokko tokkos horii isaanii yoo adda hiratan illee walitti dhufeenya dhiirsaa fi niitummaa hin kutan kun sadarkaa qaba. Yeroon itti kutamu yoo dhimmi isaanii jabaa ta'e qofa jedhan abbaan gadaa jaarsi argaa dhageettii borbor bulee. Dhiirsi yoo niitii wal dhabee adda bahe dubartii biraa fuudhuu danda'a garuu isheen heerumuu hin dandeettu jedhan. Bakkuma jiraachaa turteetti haftee ijoollee fi guddifatti. Haa ta'u malee nama jaallatte argannaan ijoollee biraallee godhachuu ni dandeetti. Garuu maqaan ijoollee sunii ittiin waamaman kan nama dhalchee sanaa osoo hin taane kan dhiirsa duraa san fudhatu jedhu. Waliin jiraachuu dhiisanis ijoolleen ishee dubartii erga gaa'ela hiiktee booda nama biraatiif deessu maqaa dhiirsa isa duraa waan fudhattuuf abbaa ijoollee booda nama biraa irraa dhalatanis dhiirsa isa duraatti ta'u. Sababni isaas isheenuu ammallee isaan beekamti waan ta'eef jedhan borbor bulee. Garuu ammoo dubartiin osoo daa'ima hin godhatin gaa'ela ishee diigame nama biraatti heerumuu ni dandeessi. Dubartiin akkasii gursuma jedhamuun beekamti jedhu. Yeroo baay'ee dubartoonni gaa'ela isaanii diiganii ijoollee guddifachuuf baay'ee yoo rakkatan dhagahama. Aadaa Booranaa keessatti garuu dubartiin ijoollee ishee waliin olmaa duritti waan haftuuf deeggarsa gosaas waan qabduuf addatti jireenyaan hin rakkattu jedhan. Aadaan kun amma maalirra jira kan jedhu gaafida. Dhiheenya kana naannoo Oromiyaa sadarkaa godina aanaa fi gandaatti manni murtii aadaa hundeeffamuu yaadachuun innis aadaa tana cimsee akka jabeessu abdii qabaachuu dubbatu abbaan gadaa.
Manni murtii aadaa dhimmoota maatii ilaallatu hundaa keessattuu dhimmoota gaa'ilaa fi maatiif xiyyeeffannoo kennee hojjeta jedheen abdadha jedhan. Kanaafuu dhiirsii fi niitiin dhimma isaanii mana murtiitti geeffachuu kan hambisudha. Seera keessatti gaa'ela diguun waan hedduu of keessaa qaba. Qoodinsi qabeenyaa, qallaba safaruu, beenyaa gaafatamuu, nama walitti hammeessuun alatti kan yeroo fi maallaqa fudhatudha jedhu. Aadaan garuu osoo maallaqa hin baasinii fi yeroo hin fudhatin kan maatii walitti araarsudha jedhan. Akkasumas aadaan haqaan qabeenya qoodee haati warraa kabajaa fi jaalalaan hawaasa keessa akka jiraatu taasisa jedhu. Duraan namni nama dhiibuu fedhu hundi dubbii jaarsaa dhaga'uu diduun seera wayya jechuun mana murtii deema. Amma wanti akkasii hin jirtu. Dhimma mana murtii aadaatiin xumurame manni murtii seeraa hin ilaallatu keessa hin galus. Namni dhugaa jaarsaa fudhachuu dides akkasitti hafa jedhan Kuuraa Jaarsoo. Dhimmi waldhabdee gaa'ilaa haala addaatiin seeraan akka ilaallamu taasifamu bu'aa guddaa qabaachuu kan himu abbaan gadaa Booranaa Kuuraa Jaarsoo murteewwan gumii gaayyoo walgahii olaanoo abbootii gadaa irratti dabarfamanis amma mana murtii aadaa kanaan jajjabeeffamu jechuun akka amanan himanii jiru. Waliigalteen abbaa warraa fi haadha warraa jireenya gaa'ilaaf murteessaadha. Murteessaa qofa osoo hin taane dirqama. Haa ta'u malee yeroo baay'ee yoo waliigalteen dhibe kan miidhamu dubartoota yookaan haadha warraa fi ijoolleedha. Keessattuu ijoolleen xiinsammuun isaanii akkaan miidhame guddina sammuu isaanii irratti dhiibbaa fida. Bara durii waliin haasa'uun yookaan yoo rakkoon uumame dubbatanii waliigaluun ni ulfaata ta'a. Sababni isaas haati warraa abbaa warraa waliin teessee rakkoo furuu miti ija keessa ilaaluun iyyuu akka safuutti waan lakkaa'amuuf sun aadaa dhiibbaa qabuu fi kan hin jajjabeeffamnedha. Amma garuu lammanuu qaamni sadaffaan osoo jidduu hin seenin rakkoo isaanii furanii gaa'ela isaanii tiksuu danda'u. Waliigalan alaa galu jedhaa miti Oromoon yoo mammaaku. Yoo waliigalteen jiraate tabbinis lafa diriiraa ta'a. Kanaafuu warri gaa'ela godhattanii jirtanis rakkoo keessan haasa'an yookaan waliigalteen furuuf yaala. Warri gaa'ela hin godhatanis gaa'ela dhaabbachuuf itti yaadaa jechaa sagantaa keenya har'aa kanumaan goolaba. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya shoora dubartootaa har'aatirraa akka waa barattan abdii qaba. Torbee sagantaa shoora dubartootaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.